Kunis kan isin argitan kuni meeshaa obboleettii kiyya maatiidhaaf ajajjee gara deedoo kan deemudha. Gatii isaa waliin kan isinitti mutaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo irra jirtu nagaa keessanii fayyumaa. Alhamdulillah viidiyoo kana laayikii godhaa jalqaba irratti akkasuma namoonni haaraa taatan illee sabskiraaybii godhaa. Akkuma argitanii maggaarajaan kan isii miti. Saampilii dhumaaf hin afee yeroo maggaarajaa barbaadan namoonni maggaarajaa barbaadanu dirqama kan maskootiis ta'e kan barrii safaraan otoo isin hojjetamee bareedaadha. Akkanuma maggaarajaa dhuma akka fakkeenyaaf tilmaamaan waan hojjetamu miti jechuudha. Safaraa yoo hojjetame dhaqee likkii isinii kan inni ta'u. Akkasuma arabiyaa majlisiin illee safara mana keessanii barbaachisa. Firaashii immoo firaashiin tilmaamumaanii fakkeenyaaf namni tokko manni isaa firaashii meeqa akka fudhatu yoollee ofii mana keessan sana bira hin jiraanne nama mana keessan sana isinii ijaare yookiin nama mana keessan sana keessa jiru manni koo firaashii meeqa jettanii gaafattanii irraa baruu dandeessu. Arabiyaa majlisii garuu dhaqee likkii galee bareeduudhaaf safara barbaachisa. Akkasuma maggaarajaanis safara barbaachisan isiniin jedha. Minxaafii isa jara akkanaa kana akkanumaan tilmaamaan bitachuu dandeessu. Isa kaareen muramu garuu innis safara barbaada. Akkasi walumaa galatti tajaajilu obboleettii kiyya kana firaashii boondii 6 lamaaf hin jira 4 kunooti tiraasii 18 kunoo makaddaa isa kana makaddaa kintakkaayaa 6 kunoo boondii jechuudha. Zippiidhaan kan hin hojjetame kunoo. Beebii tiraasii 4 hafeen jira 2 kunooti. Tiraas carqiin immoo kan kunooti kan hafeen jira. Akkasii beebiin tiraasiin kana 4 hafeen jira. Akkasuma makaddaallee 4 hirkiseen jira kunoo. Akkasii jechuun isa kana namoo yoo barbaadan itti godhachuu dandeessu. Makaddaaf beebii yoo barbaadan dhiisuu dandeessu. Sufraaf qircaatii kanallee hundinuu akkuma tizaazii abbaatiin jechuudha. Dirqamaa miti wajjin godhamuunis dhiisuunis akka ajaja keessaniiti. Akkasii asumaanuu eelee qoraanii kana irra hedduun keessanii kaa ajajataa jirtu bitataa jirtu maashaallaadha. Eelee baay'ee tokko bareedaa ta'e. Hamammoo haala ajaa'ibaatiin jechuudha kan hin hojjetamu. Asiin kan afuura baasuudha. As keessa galfama jechuudha kun. Mukasaa as kana kunoo kan aara baasuudha jechuudha iddoon kunii. Kun keddoo isaatii irraa kaafama. Shaklatti rakkaasime. Akka kana isa akka fidii asnatti kan. Isa kanarraa fuudhi. Kunoo agartanii haala feesisaaf salphaa ta'een hojjetame jechuudha. Kun qobaatti isa kanas mutiilaa kun akkas qobaatti jechuudha. Kun feesisaaf namni hin cabaa jedhee maalii kan akka rakkanneef haala kanaan akkasitti hojjetame jechuudha. Maashaallah baay'ee tokko bareedaadha. Kana qobaatti irraa baafama. Shaklaan illee akkasirraa ka'a. Haala kanaan akkasitti. Zamanaawii ta'aa dhufaara jechuudha wanti hundi. Annaa gatiin eelee kanaa yeroo ammaa kana birrii 4,500 ture. Duraan birrii 3,500 ture. Amma inninuu gatii dambanyaa astaayitiidhaan jechuudha. Gatii dambanyaa biraa ta'e. Eeleen kuni waan ajaa'ibaa yeroo darbee maamaa kootii illee biteen ture. Shaklaan sii kun jalaa cabeennaan dambanyaa namicha isa gaafa duraa biraa bitame bira dhabame siinas chokkaayii barbaaddee shaklaa isaa kana jechuudha. Bakka biraatiitti bitattee galte. Innaa wallaahi bakka galtee jette jechuudha. Yaadaraada fi isuma biraa naa fuudhii. Inni kun bakka waa tokko naa ta'uu dide jettee. Innaa qodaan hundi tokko miti. Maashaallah hanga yoona yeroo waa bitu jechuudha. Waa bitee ofii waa hunda ofii bitee jarrabee miti kanan bitu. Bakka rabbumatu bakkuma bareedaa. Bakkuma gatiin amaana nama baay'ee tokko sodaadhu jedhee jechuudha. Ofumaafan bakka bareedaa bakkuma nama qodaa gaarii gurguru bira miilli nageessa jechuudha. Rabbuma nageessa yaanne. Innaa akkasiin isiniin jedha. Masuubii kanallee kun akkuma argitan gatiin isaa birrii 4,100. Birrii 4,100 jechuudha. Duraan 2,000 wayii
kaaseen bitaa ture hamma akka kana dachaa dabale jechuudha wantundi. Kan biraa immoo distii kana distii maajatiidha. Kaartooniin firee 7 qabata. Kaartooniin isaa birrii 10,000. Garuu isiin firee 4 barbaadde. Obboleettii kiyya tokko immoo meeshaa na biraa ajajattee meeshaa isiin inshaallah viidiyoo kanatti aanseetaniin postataa afee jechuudha ganaan farrashne sirreessine. Isiin firee 3 barbaadde. Isiin kun immoo firee 4 barbaaddi. Akka chirichaaroon tokko tokkoonsaa baay'ee tokko guddiidha jechuudha. Baay'ee tokko isa jalqabaa 4,000 fa'i namaan jedhu. Distii abbaa maajatii 7 keessaa isa jalqabaa birrii 4,000 fa'i chirichaaroon. Akkuma sanaan dabalaa deema. Kun biyyaansi 4,000 ilaa fila chirichaaroo. 500 waan akkasii namaan jedhu. Akkasitti maaliin godhee waliif nan qoodeef. Maaliif lachuu na biraa ajajatanii kaartoonii tokko biteen birrii 10,000 silaa kana 10,000 ilaa kanatu 10,000 silaa. Garuu isiidhaa 3 godhee obboleettii kiyya tokko 3 guddaa jalaa tokkoo fi isa arfaffaa fi isa jahaffaan godheef isiidha. Obboleettii kiyya kanaa immoo kanan godheef kan isii 5,200 ta'e. Kan obboleettii kiyya siisanaa immoo 4,800 waan akkasii wayinatti fakkaata. Akkasittan hireef jechuudha. Akkas inshaallah gatii distii isinitti miiraa. As biratti gatii safeetiin birrii 600. Minxaafiin kunii 3-4 maashaallah ergasii 3-4 bifa barbaadameen hin argamu. Biluu bilaakiidhaanis badaan argamu. Qayyi bunniitti caala garuu hamma maashaallah kun biluu bilaakii baay'ee tokko bareedaa ta'e afataanis illee kan maachii godhu baay'ee tokko waddadeera. Garuu minxaafiin birrii meeqaa? Minxaafiin kun birrii 20,000 jechuudha. 3-4 badaa dabalaaraa 2-3 akkasuma dabaleeraa 2-4 hundinuu hamma ndawum badaayyoo finfinneedha nu ergaan jiru jedhaaru warri dambanyaa keenya jechuudha. Taansuudhaanis biratti walalii qabdi. Walalii isa andinyaa sana jechuudha. Walalii isa andinyaa baay'ee marameedha meera kana hiikaan jiru. Yeroo darbee afee viidiyoo isaa sin agarsiiseen ture bifti sun aluma sana badee bakka kunuu badaan argamu badee dhufa dafee nufu ala dhufes dafee dhumaa akkasitti. Taansuudhaan as biratti algaa libsii fi firaashii algaa qabdi jechuudha. Kun firaashii algaa meetir kaamsaa algaa libsii meetir kaamsaa akkasii namoonni meeshaalee garaagaraa arabiyaa majlisii dabalatee ajajachuu barbaadan ajajadhaa.